ilmaan dhumuutti nama qabu mu'allafaadha. Mu'allafaa? Biyyi teessan eessa? Dindini. Maal taati mee rakkoon ta'e maalam? Qonnan qabu. Gateetti muka guure shaakii yalaala. Xaaxessaa guure inni narraa gurguramuu dide. Akkatti beeloyti kan maatiin irraa ijoollee 5 qaba. Kana bira haati mana gaggabdoo qabdi. Islaam ta'eeti? Yoom? Ture amma ijoollee 5 qaba. Mana hoo qabda? Mana citaa hin qaba. Harree hoo qabda? Harree takkitti bichaa qaba ka rabbiin tokkichi natti argu. Abshir abshir. Siyaa gurgure hin du'a jee. Kiiloo takka. Kootu. Afachi maqaan kee eenyuun? Muhammad Boggaalati. Muhammad Boggaalati? Eega islaamtu akkasuma. Mattawaqaan kiyya kun akka isinan shakkineeti. Isumatti qabu. Du'e bakka dhaqu dhabe gafillee biraa deemu. Ijoollee moo? Sila akkam taare du'e waan ta'u dhabe. Inshaallah. Waan ta'u dhabe. Lafa duraan hin qabdu ati? Lafa hin qabu. Lafa hojii dhabe miidee lama naa kennan biyyeen gurraacha dindin. Hin bada. Gizee tokko hin ta'a gizee kaan hin bada. Akkasumatti biraa rakkadha. Muka gurguradha. Muka kana duraan hin bitan muka eega qorqoorroon kun waddadeetiin hin jedhe nam tokko muka hin bitu. Amma keessa ture. Kuni 5,000. Birrii 5,000. Jannata rabbi. Abshir abshir. Isin hagammachi. Beeloyteen kiiloo takka mokoronii paastaa fa'aa biti. Xixiqqooleen takka naan nyaattu. Bakka amma sanii shamatadhu jedhe. Yoo rabbiin maqaan kee Muhammad Boggaalati? Muhammad Boggaalati. Inshaallah jabaadhuti rabbi si haa jabeessu. Tanaan amma waa shamatadhu jedhe. Yoo namni waa si rahmata godhu jiraate. Dindin ganda bakka tam? Dindin keeratoo jedhama dhaarolee gardatti dhaarolee bulla. Gandatti dhaaroleen bulla. Dindin keeratoo jedhama warruma wanni faa bira. Mara amma dhiyoo. Amma kun midhaan si bittiin kuma shaniitu? Boqqolloo bitadhee daakkadhee akka. 5,000 argatte kan durate? Jiruuti? Guyyaa takka arganne rabbinatti arga. Birrii 5,000 lakkoofteen beektu? Guyyaa takka argan. Wallaahi jedhu? Wallaahi rabbiin kiyya natti. Qotilee wayii gurguradhe. Qotilee wayii gurguradheen sobu. Amma qotii yoo takka illee hin qabu? Waan takka hin qabu. Qotilee bara ijoolleen dhakaa darbattu sana. Obboleettii seena takkatu amma sadaqaa miskiina yoo argite naan jette qabiraallee yookaas sadaqatee yoo jiraate inshaallahu ta'ala iyyaafadhe Muhammad Boggaalaa akkasuma jedhanii si beekanii? Muhammad Boggaalaa. Keerata jedhee gaafadhe motoraan sitti dhufaa namni si raafuu jiraate. Ila rabbiin tokkichi natti arga mana ijaaradhee huccuu itti sassaareetiniin akkasitti kalaambuu waan qabne keessa gala. Biyyeen gurraacha. 6,000 kuno. Ulfa rabbi isin yaa kennu. Deemiti. Ani rabbii kiyyatti isinii hime kun haqa isin nagaa. Ana kiyyallee miti nama biraa sadaqatee du'aayii godhiisa. Bakka deemiti shamata dhiyoo namni waa si ergu jiraate. Namni tokko kawaana. Jechuun anatti yookaan namni silaalee viidiyoo kee kana laalee waa sii fidu taate sitti dhufaa yookaan illee takka dhufiitumaan yoo waa argadhe si naannessaa abshira maayyii miti ijoollee teetti amma waa shamatii dhiida kanallee waa shamatii fi rabbi jiraa keessaa baatayyummaa namaa miti. Alhamdulillah. In argadha ofiin seene rabbiin tokkichi natti arga. In argadha ofiin seene kanallee laala. Abshir inshaallah. Abshir. Hayya inshaallah rabbi si haa gargaaru. Deemi anillee poosti godhee viidiyoo kee kana namatti argisiise inshaallah obboleeyyan tiyya isinitti illee baay'ifnee guyyaa rabbii mara waan godhu wallaalee natti dhufee akkatti imimmaan booyaa isinitti baay'ise waan godhu wallaale saalfadhe illee
nama baay'ee illee jalaa diddidellee garuu saalfataatumaan isumatti gadhiisaa poosti godha maal godharee rakkadhe anillee hin cinqamee ummata biyya alaa jiru kanallee jechuu gara dhabee fala dhabee osoo namni akkatti boo'u bira taruu dadhabeetumaan isinitti poosti godha namni rabbiin rahmata isinii godhe baay'ate takkaa lamaa miti rakkoon biyya teennaan dhumtu kun akka argitan kana rabbi shaahidii ani ammuma maqaa isaa gaafadhe malee ammunatti salatan salatan mire in salata salatan leen isin jabaadhu inshallah ijoolleen tamartus islaamte ijoollee eega islaami argadhe shanan tan alhamdulillah jabaadhu sadii fi durba lama jabaadhu inshallah namni si dirmatuun jira obboleeyyante islaamata si dirmatuun jirti jedhee yaada namni rahmata si godhe jiraate inshallah waan kun wallaalee fala dhabnee mala dhabnee isinitti ergine malee jaalanneetii miti isiniin jedha yoo namni rahmata si godhu jiraate qalbiin isaa laafte Muhammad Boggaalaa sanii naageessi ka jedhu jiraate fuudhee anatu mana keetti dhufee ijoollee teetti jiruu teettirratti sitti dhufa yoo ammoo homaallee kadhabu taate yoo akka tasaa waa argadhe nima dhuftaa bakkuma sanatti dhuftee osoo dhibba takkaa lamallee taate waasii kenna abshirii siin jedha inshallah rabbi isaa gargaara.